Ashama harka fuuni hordoftoota chaanaalii Araarsi nageenya rabbii iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jecha arrammoo viidiyoo ajaa'ibaa isinii qabadhee dhufeen jira jechuudha. Viidiyoo fuula keenyaaf ta'u irruma caalayyuu viidiyoo xalaadhaaf ta'u jechuudha. Xalaa gisee fuulli keenya nu diimate yookiin immoo araar jigiidhaaf kan ta'u jechuudha. Fuula keenyaaf kan ta'u walumaa galatti iyyuu qabadheen dhufe jechuudha. Kuni abishii jechuudha. Abishii namni wallaaltan hin jiru. Abishii daakkamaadha jechuudha kun. Abishiidha. Akkuma argaa jirtan kana maankaa laman itti godhadha jechuudha. Maankaa lamatti godheen jira. Haannani kun immoo aannan horiiti jechuudha. Kuni aannan elmamee dhufus haa ta'u, aannan dukkaanarraa yookiin immoo suuqiirraa dhufus haa ta'u, oma rakkoo hin qabu jechuudha. Aannan maankaa lama. Kun immoo zayit ziitooniidha. Weeraa zayitii jechuudha. Egaa akkasitti walitti naqneeti booda akkasitti waliin magna jechuudha. Egasiti booda hurgoo fidee dhufe jechuudha. Kuni hurgoodha akkuma argaa jirtanii. Hurgoo kana maankaa tokko jechuudha. Maankaa xiqqoo tokko jechuudha. Akkasitti waliin makna jechuudha. Sirriitti waliin magna akka sirriitti wal fudhatuuf jechuudha. Egaa waliin maktaniiti booda inni dhiiftu jechuudha. Xiqqoo ishii daqiiqaa muraasaa fi akkuma dura isiniin jedhe haannanii fi abishii daakkamaa fi zayitoonii fi hurgoodha jechuudha. Akkuma dura isiniin jedhe kuni maaliif fayyada? Fuula keenya wanti gurraachillee fuula keenya irratti yoo ba'e yookiin immoo xaalaan akkasumatti yoo nurra jiraate kanaaf nu gargaara jechuudha. Ani fi kiyya waan itti fayyadamu jecha isiniifis immoo qabadhee dhufe jechuudha. Kanaaf itti fayyadamuu dandeessu isiniin jedha. Amma dhumatti nu wajjin tura. Tole hiriyoota kiyya akkuma dura isiniin jedhe isinuma fuulduratti dibachuudhaaf dhufeen jira jechuudha. Akkuma dura walitti hojjedhaa isiniin jedhe abishii. Akkuma argaa jirtan kanadha. Isaan booda daqiiqaa 20 ofirra tursuu qabna. Sirriitti fuula keenya nu lasallasiisaa xalaan yoo nurra jiraatillee torban tokko keessatti nurraa balleessa. Yaa gisee tokko bichaa miti dibannee kan dhiibnu itti deddeebinee dibachuu qabna jechuudha. Akkuma dura isiniin jedhe kun abishiidha jechuudha. Abishii waan hunda keessatti barbaachisaadha. Baay'ee vitaaminii waan of keessaa qabudha. Nyaataafis yoo ta'e. Akkasitti sirriitti ija keessan jalalli dibachuu dandeessu jechuudha. Xalaan yeroo hunda wayyuu kan argamu naannoo kanatti jechuudha.
akkasittiin dibachuu dandeessu siniin jedha. Waan mana keenya keessatti argamudha yookiin immoo naannoo keenyatti waan argamudha. Waan birrii guddaadhaan binnee dhufnu miti yookiin immoo fageenya kan barbaadamu miti siniin jedha. Akkasumatti qalaalumatti xalaan irra jiru ofirraa balleessuu dandeenya. Yookiin immoo diimina fuula keenyaafis bareedinaafis illee kan ta'udha jechuudha. Kanaaf ammas immoo viidiyoo lammaffaa asuma irratti sinii hojjedha. Innis fuuluma keenyaaf kan ta'udha. Akkamitti akka hojjetamu amma dhumatti nu wajjiniin turaan siniin jedha. Viidiyoo lammaffaa asuma irratti siniif hojjedha jechuudha. Lama oduun ta'an idduma tokkotti hojjedhee sinitti agarsiisa. Innis immoo xalaadhumaa fi fuula keenya bareedina fuula keenyaa lasallasiisuudhaaf kan ta'udha. Kanaaf nu wajjin turaan siniin jedha. Yeroo takkiyaa kun akkuma argaa jirtan kana dhiqadheen dhufe jechuudha. Kun akkasitti fuula keenya nu bareessan siniin jedha. Wanta nurra jiru hunda wanta gurraacha fuulli keenya gisee tokko tokko bukkee kana wayinimmoo iddoo kanaatiin gurraacha. Xalaanis immoo naannoo kanaadha kan nu rakkisu yeroo hunda siniin jedha. Kun akkasitti nu xunu godha waan tokko nurratti nambisu xalaa yoo ta'e wanta gurraacha yoo ta'e wanti nurratti hambisu tokko illee hin jiruun siniin jedha. Ammas immoo viidiyoo itti fufee asuma irratti sinii hojjedha akkuma dura siniin jedhe nu wajjiniin tura. Tole hiriyoota kiyya akkuma dura viidiyoo siniifan hojjedha kan biraa jedhe ammas siniifan hojjedha kani. Kanaaf viidiyoo kiyya hanga dhumaatti ilaaluun hin dandeessu siniin jedha. Sinirraa kan barbaachisu viidiyoo hanga dhumaatti ilaaluu bichaadha waan nu fayyadudha waan seeraan sirriitti nu fayyadu siniin jedha. Kanaaf amma immoo akkuma dura kunis zayituuniin barbaachisa yookiin immoo weeraa zayitii jechuudha. Weeraa zayitii fideen dhufe isaa akkuma duraatti maankaa tokko yookiin immoo maankaa xiqqoo ishiitti dabalanna jechuudha. Maankaa tokkoo fi walakkaa jechuudha. Kun immoo hirshoodha. Akkuma argaa jirtan hirshoodha siniin jedha. Kun hirshoo daabboodhaaf kan ta'u yookiin keekiidhaafis kan ta'uudhaan siniin jedha. Isas maankaa lama itti naqannaa. Isaan booda urgoo fideen dhufe siniin jedha. Urgoo fideen dhufe akkuma argaa jirtanii maankaa tokkoo fi gimaash itti naqannee jechuudha. Gatti naqneeti booda akkasitti waliin makanna. Kunis immoo akkuma dura siniin jedhe xalaadhaaf kan ta'udha. Fuula keenya kan lasallasiisu batalee urgoon akkuma beekamu fuula lasallasiisuudhaan hin beekama. Miidiyaa irratti kan jaalatamedha jechuudha. Irshoonis immoo akkasuma zayituuniin እና ለሰለሲisa fuula keenya illee hin diimessaa. Xalaan immoo wanta nurra jiru hunda nurraa balleessaa. Xalaa yoo nurra jiraatillee torban tokko keessatti nurraa balleessan siniin jedha. Irra caala xalaadhaaf kan ta'udha. Fuula keenya araarjigii naama nagisee namatti dhufu fuula keenyan gurraachessa. Gisee tokko tokko isa hunduma isaayyuu nurraa qulleesse fuula keenya sirriitti nu bareessa nu diimessa nu addeessa illee siniin jedha. Abbaan fedhe itti fayyadamuu danda'a. Namni diimaan, namni adii, namni magaalli gurraachi namni fedhayyuu itti fayyadamuu danda'an siniin jedha. Akkasitti waliin rukuteen jira jechuudha. Namatti tola. Qalaalumatti keenya kireemii hojjetanna jechuudha. Naannoo waan mana keenya keessa jiru keessaa siniin jedha. Kanaaf hangan nan dibadhaa sinuma fuulduratti na wajjiniin tura. Tole hiriyoota kiyya amma sinuma fuulduratti dibadhuuf dhufeen jira jechuudha. Kanaaf chaanaalii kiyyaaf warri haaraa taatan sabskiraayibii naaf godhaa. Na bira dhaabbadhaan siniin jedha ijoollee Oromoo. Sheerii laayikii naaf gochuu hin dagatinaa. Baay'ee natti tola akkasii yoo naa gootan siniin jedha. Kanaaf na bira dhaabbadhaan siniin jedha. Xiqqoo ishii viidiyoon reefuun jammaree jechuudha. Kanaaf ani haaraadha jechuudha. Kanaaf na bira dhaabbachuu hin dagatinaan siniin jedha. Laayikii subscribe naa gochuu hin dagatinaa akkuma dura siniin jedhe. Eshi amma kun akkasitti hojjedheen jira siniin jedha. Kireemii akkuma dura sinitti himee qalaalumatti kireemii jechuu hin dandeenya. Daqiiqaa 20 ofirra tursuu qabna siniin jedha. Guyyaa tokko bichaa guyyaa lama bichaa miti dibannee kan dhiifnu itti deddeebinee dibachuu qabna jechuudha. Torban tokko hanga ji'a tokkotti yoo dibanne batalee ijoolleen tokko tokko yookiin immoo akkasittiin xalaan kana kan nu gurraachessu yookiin immoo qodaan keenya yookiin immoo gogaan keenya kun nurraa ka'ee yeroo hunda akkasittiin kan diimatu hin jira. Warra akkasii warri baay'ina akkasitti warri akkasitti qabu ji'a tokko itti fayyadamanii hin danda'ama jechuudha. Ji'a tokko keessatti
irraa balleessaa yeroo hundumayyuu hordoftiidhaan ganamas galgalas yoo dibattan rakkoon qabuun siniin jedha. Kanaaf akkasitti fuula keessan bareeffachuu hin dandeessu siniin jedha qal'aalumatti. Kanaaf amma sima fuulduratti dibadha. Kanaaf akkasitti dibachuu dandeessu siniin jedha. Daqiiqaa 20 ofirra tursuu qabduun siniin jedha. Fuula keenya hin balleessaa laata manaamna jettanii sodaa keessan hin gadina. Fuula keenya hin bareessa malee wanti inni gurraachesu yookiin wanti inni balleessu tokkollee hin jiru. Waanuma nyaataaf ta'udha irshoo zayitoonii fi urgoodha jechuudha yookiin immoo hiitittuudha yookiin immoo roobiidha afaan arabaatiin siniin jedha. Kanaaf akkasitti itti fayyadamuu dandeessu siniin jedha. Hin sodaatin asiniin jechuu barbaadeni. Kanaaf viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii akkuma dura siniin jedhe subscribe naaf gochuu hin dagatina siniin jedha. Nagaan ta'a. Tole hiriyoota kiyya kunoo dhiqadheen jira siniin jedha akkasittiin. Qal'aalumatti fuula keenya akkasitti bareeffachuu dandeenya siniin jedha. Kanaaf sinillee akkasumatti itti fayyadamuu dandeessu siniin jedha. Kun akkuma argaa jirtan siniin jedha. Akkasumatti qal'aalumatti fuula keenya bareeffachuu dandeenya. Qulqullina keenya eeggachuu dandeenya siniin jedha. Kanaaf viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii nageenya rabbi iddoo jirtanitti siniif haa ta'u siniin jedha.